Kooriyaa Kibbaa keessatti foon sareedhaa soorata namaatiif hojii irra oolaa jedhame. Eeyyan dhiyeenya kana mootummaan Kooriyaa Kibbaa labsii atattamaa fi ajaa'ibsiisaa jechuudhaan guyyaa muraasa keessatti paarlaamaa biyyattiitiin murteessuudhaan hojii irra oolche. Kun ammoo namoonni kamuu qotee bulaanis ta'e hoteelonni akkasumas reestooraantiiwwan garaagaraa biyyattii keessatti argaman foon saree hojjetanii gabayaadhaaf akka hin dhiyeessine uggura yookaan labsii jedhu baase. Kun ammoo gama paarlaamaa biyyattiitiin ifaan ifatti kan ragga fi mirkanaa'edha. Haa ta'u malee labsii bahee wajjin wal qabatee qotee bultoonni Kooriyaa Kibbaa hedduun isaanii labsichi nurraa haa ka'u jechuudhaan falmii guddoo gochuu gubbatti argamu. Falmii wajjinis wal qabatee walitti bu'iinsi poolisii biyyattii wajjin hedduu kan mul'ataa jirudha. Sababni isaatis qotee bultoonni foon saree dalaganii magaalaadhaaf dhiyeessan kun labsiin nurraa haa ka'u jechuudhaan gara mana pirezidaantiitti qajeeluudhaan achitti walitti bu'iinsi guddoonis uumame. Haa ta'u malee biyyattii keessatti foon saree dalagamuun kan baratamee kanumaanis wal qabatee gosoonni sareedhaa Kooriyaa Kibbaa keessatti argaman 1150 olii fi manneen qalmaa 34 akkasumas reestooraantiiwwan dhiyeessii foon sareedhaa gubbatti argaman hedduun isaanii akka jiran lakkoofsa namoota 1600 ol akka ta'an qorannoon zataamii magaazaan ifoomsee jira. Labsii mootummaan Kooriyaa Kibbaa baasee wajjinis wal qabatee gareen falmattoota bineeldootaa akka jajjabeessanii fi hedduu akkan itti tole ta'uu isaa ifatti himaniitu jiru. Akkuma fedhii fi dhiyeessiin foon sareedhaa magaalaa keessatti dabalaa deemuun falmattoonni mirga lubbuu qabeeyyiidhaas yookaan aktivistoonni beelladoota manaatis hedduun isaanii akka uumaman taasisee jira. Eeyyan kun ammoo mirga lubbuu qabeeyyiitu sarbame jechuudhaan aktivistoonni hedduun Kooriyaa Kibbaa keessatti erga uumamanii rafanii hin bulle. Haa ta'uutii dhiibbaan isaan uumanis bu'aa malee karatti osoo nafiin fiixa bahiinsaan paarlaamaan biyyattii ifaan ifatti labsii mirga lubbuu qabeeyyii beelladoota manaa jechuudhaan raggaasisee fi kun ammoo mootaa fi mootummaa wajjinis walitti bu'iinsa yookaan ukkura uumusi bu'aan akka jajjabeeffamaa jiru dhagahamaatti jira.